Waldaan dubartoota daldaltoota magaalaa Adaamaa yaa'ii idilee walii galaa gaggeesse. Yaa'icha irratti pirezidaantii waldaa dubartoota daldaltoota Itoophiyaa duraanii aadde Ndaayesheetuu dabalatee aangawoonni olaanoo magaalaa fi miseensonni waldaa dubartoota daldaltoota magaalaa Adaamaa qooda fudhataniiru. Yaa'icha irratti argamuun kan eegalchiisan pirezidaantiin waldaa dubartoota daldaltoota magaalaa Adaamaa aadde Roomaan Deeksisoo keessummoota dhufuun simachuun waldaan dubartoota daldaltoota magaalaa Adaamaa sochii hojii taasisaa jiru gamaaggamuuf yaa'icha gaggeessu በተን ስለመጣችሁ በድጋሜ በራሴና በማህበሬ ስም እንኳን ደህና መጣችሁ ብዬ ምስጋናዬን ደግሜ አሁንም አቀርባለሁኝ። ያይቻን ገባስን ራዊ ወጂ ሆጅራ ወጪሳ ወልዳ ዱበርቶታ ደልደልቶታ መጋላ አዳማ ኦቦ ከበዳይሉን ከንያቴ ወተው ወልድቺ ወጎታ ኩዳኒን ቦዳ ሰደርካ ብያቲ ወልዳ ዋሁንዳን ዱበርቶታ ደልደልቶታ ፈከኛ ጋሪ ተያ አከባሁፍ ሆጀተማ ጅራችሁ ዱበተን ዱበርቶኒ ኬኝ ወልዳን ኬኝ dorgomaa daldala biyya keessaa fi godinaa fi aanarratun ta'in akka biyyaatti daldaluu dandeenya akka biyyaatti baazaarii qopheessuu dandeenya akka biyyaatti Afrikaa irratti muuxannoo fudhachuu dandeenya kan jedhuun gara waajjira daldalaatti dhufne yeroo ammaa waajjira daldalaa wajjin hojii keenya gaggeessaa jirra. Saganticha irratti argamuun yaada isaanii kan qoodan pirezidaantiin mana maree daldalaa fi waldaalee seektara Adaamaa obbo Bayyanaa Toleeraa manni marichaa miseensota dubartoota daldaltoota 15,000 ol hammatee jiraachuu fi deeggarsa ogummaa adeemsa daldalaa irratti kennaa jiraachuu kaasan. Manni maree daldalaa fi waldaalee seektara Adaamaa yoo xiqqaate miseensota 15,000 ol qaba yeroo ammaa kana jechuudha. Kana keessaa gosa daldala adda addaa irratti hirmaatanii jiru. Manufacturing irratti kan hirmaatanii jiran jiru. Merchandise irratti hirmaatanii jiru. Tajaajila irratti akkasuma hirmaatanii kan jiran jechuudha. Maricha irratti qooda kan fudhatan miseensonni waldaa dubartoota daldaltoota magaalaa Adaamaa gabaasa yaa'icha irratti dhiyaate ilaalchisuun yaada kaasaniin gabaasichi hojii qabatamatti raawwatame kan agarsiisuudhaan dubbataniiru. Gabaasni wanni dhiyaate baay'ee bareeda. Namatti tolaa wanti qopheessan wanti gara waajjira bulchiinsa magaalaa Adaamaa warra faayinaansii gara editera kanarraa dhufee bareeda. Dubartoonni yeroo baay'ee beekamanuma keessa taa'anii amma garuu garanatti bahanii daldalatti bahanii waan kana godhuun isaanii daldalatti baatee yoo manaa baatee hojjette namni ka of argu kan nama ta'u beekta baay'ee nama gammachiisa. አሁን ይሄ የነጋዴ ሴቶች አደረጃጀት የት ደርሷል ብላችሁ ብትሉኝ በአፍሪካ ደረጃ ወደ 49 ሀገራትን ያቀፈ ኢኮኖሚ ኤምፓወርመንት በሚል የተቋቋመ አለ። Yaa'ichaan gabaasni raawwii hojii manichaa dhihaachuun irratti kan mari'atame yoo ta'u gabaasni hojii manichaa dhihaatee sagalee guutuun mirkanaa'eera.